بلا من ما فكرت ترونه يلا يا أخي جري ترى خمال جري جرنا نخط أنجيل تمام أنا ما جمال فان كاتشو فردا تمام لو كانت تنا راتروني أنتم تبرزاوي زامي كجرا زما كنا زاخروني بيانا نواني جاية كم نما وجه بيلا مثلا كنا ترون كويسة بيجنا ما تفاني كم دينامني بيلا ما قوت ما خلاص تا أنت كجما فان كنا ندير وسنين كوب كدام فتن توام فتن كورونو ولا ما ديرو رأي خير رحمة الله وكنا نقولان جا بالثاني ولا وكم أوه إيجو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نكم يوم نجامي نجامي ويلا جدة نجامسة جدة ويلا كان والله نقول أبدا يلا أول ما جدة أنا ما أنجرك اللي زنين أكم نجا نجامي جري والله الحمد لله لك ربي تونين يا أخي اسمع نعود كليته هذا أيه إنساني يقدر هاي ما فان كان مدرك أي نسلة نجاش تقوها خارا وجدنا كنا منه كيف توبو بيلا ما لسه بنتين كانين دنيا أنا سمعت ما وجدت دري أنا سولنا كي جبّيس سوق أجمع بتدجيجين جن ساني دني سا ساني دني بليزا دني بليزة itu beda mana tu nasi اسمه أسماني والله بقدراتي أسماء بوده ولا سايبك sini jasis ما ينجاسين تقول كم تيجي تايتلقى شو ده كده 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 نرد ولا ما يعني والله إن تقولتنا اللي نرى فيديو أنت لو جين كان كم جت لك فيديو عندنا بونجيني يتين جيوس بكتريات يسوي إنه بونكم نفتون كم ما أيسر كيسفتين وكان يتين بيسو أجاكو أو يا أخي أي نابيسين يا أخي كنا تون ناكني نابيسي كل وقت أي بيلا هاو كان يداديرو أي أتين كنا ورا كبداتي يعني من كبداتي ديبتي كبا من صاحب خير كان في دوبا مسيوريس بكتريات خير بونكم نباتين وقته أو سايبك يمن تنابدو نتي يمن جان ربع كباب تتي ألفه خلاص جاكي سيمي في دجاجة تيجي سيمي أتمنى بونكم تنسي في نجار Kuang kap noy. كم دفتر بكتريات Kap sana ya man. إنسانو Isan. هاو ما تجابي تاني سيتي ني اسمي قارديان سيكون ناس برا في دميسي نابيسي والثاني نتي ما جاب كان إيش اسمه تدور يا أخي أنك تبيفتني كان جيجا كرم يتبين gara gaawgaan isiin dhufee hubee qabda gaarii sabbireessa kiyyaa taate amma isaa أنا bakka منو haati manaa kaawwa rabbiin keenyaa hubee qaba kiyya rakkoo qaba كان جتوري tanaa تناقا amma dhuga rabbiitti na jaalisi ishaamu jirta نجاش تقولي ده خاونا مو نقدر تلفون يسد بزيدين كيش خالدي ما تقولي ده أنا بيلو جك بنا خاص ما تفهم كاني وانا بيرن سوچ دل لي ده خا inni mootii gara jala kaan fitu jiraan eegi siin jee جيو دكا سارني فدان أنجي بيتا ta'oota biraa baan oolleeti amma isa gabaabtutti siimu har'a viidiyoo waraabnu guyyaanis guyyaan jimma taate أيه hiqamaana jeeni isa achi dabarsi haa kita saatan ammoo dhufe beekta amma viidiyoo jeetu rabba isaati viidiyoo isaanii kanaas isaa anqaree butti irratti dawwalu jira bilbila jalaan kaafne beekta isinis أيه aina irratti dawwaleetiin viidiyoo irratti daleenu yaa irra ni qamaan jeeni ammoo si dhufe inni waan biraa jaati isa dabarsiti isaa bakka jajjumaan gabbeetu ni fida ati immoo karaa biraattis wanta hin jeeniti tiyyoo beenarra wajjuma qamoo dhufne beekta sumaa wajji wal barsiisa jeeti isaa nutti jaamin يا بريتو بيدنا يو دكا درو رجيس مي دكا بيس أما قاسم جون من غير يفتن يوم من فهم غير خلت كل كي جاي نتي أما سارة تكبر سارون تكبر دمات मेरा पूरा आर्मना धरने से बिंदु ने वक्त ये दिन गाड़ दे का जाई अब सब अंदर के गए Mal mal de la gana. ये अंदर बैठने जैसे में Sadhaaf qofaa isaa bakka jajjattee akka wanta hin jenne waan dhufeef hin beekneeti. Amma nuti si bira dhufne ni फरुन जे मेरा जो देखने को दे Ay khamti ona rabiyan kam sadra ga ragise कौन bate. कबानी Nun banjanne. जियो हिंदू कौन कबान Itmana jasami. आहा Hay ati wal kuang kaptani ne jasot. awwa irra guyyaan jimma taati viidiyoo marruun jenne ani siis qamoo jirtan jeetin dhufe bar jimmaa bitadha jeetin
Harare isin dhabu jammaan baasar dhabu makiina dhabu teetiin bira ammoo olfite isinis antara silaa qofa qofa dhoona isbita bakka biraatiin geessaa. Laa hadaruu namni gisee namni hojjaa tokko garteemi wadduu baalafa lafaan dhawu. Isa daawwatee ta'u micoos fideetiin jira dhufu jirti natti as Tu amma fide gaayiti kunuunsis gaafa dhaabana bisi waliigaleeti fideeti amma dhiisaa kan isa wayyaamina amma haraqamumaa daruurre ifiifuun dhufa doonii amma wannee ganamaa wali baalamannee dhufan akkasii anuma akkas taanaan keetiin deemaa waan isa kaatee deemte eega fiddeefuu akka fiddeetti nama ta'isa isiin isaa ta'isa lakkii amma isinis yaa akkanatanii waamee qolitti hojjan jedhinati kunoo mitiyoos gaafa dhaakaa jechuu waan nuti amma akka jettanii obboleetti maal eegan hanjee ati isa quban qabdu akkamitti obsummaa mana dalagaatti baasee na fide. odoo rajjaarsi quban qabne obsuma jecha dalagaa baatee dhufte Obsumaan na fide. amma ta'eeraa kana guutuu kana isaa jirtu irra telefoonaan obsa mana dalagaatti si fide Obsumaan na fide. Maal jechuudha? Waan na fide kan hin beeku suma kana gaafataame. maan hay akkamitti gisee jirraa baasoo maal jeessi fide akkamitti hin beeyi Anna beellamuma qabna isheen na fide hin beellama kana waan taate hin beeku. qaabimma amma ganaa haata akkasii takkeetti dhageessee oromoon ta'ee aannan ganna qame hamba rakkabatanii jiru naam dhugaadha amma gaayaka wanti taate amma laalatti amma eegasiifu yoo dhuguma akka inni siite wal taate gaa nuti gaa innillee akkana raaguwan qabu yoo gaa akkuma wal ganama naa ta'u wala haayati beeta kalee gaggeeffannoo haboommaati akka gootu siimuu ayyee magaalaa dhageenyaa jimaa yaa fi qajoolatti nu qamaasisaa ta'ee nu qamaana jedhanii fide isuma kan akkasii nutti dhumu godhe gaa eegaan dhufu nuti galan bakka dalagaatiin deebisuu sitti harkenninis ni lola amma gaati akka manaa irraa godhe yaa fi atis bakka duboosni dhufe akkam jaamee gaa dhufni yaa dhufu deema yaa silaa akkasii bakka biraan sin galu Amma na dalaga na deebistame. Nan dhiisu. waa gochaa kanaas hin jedhamu cis gaa eeguma mataanuu gabbooftan najjaash kana gaa anis reefuma irratti oboleetumaan bilbila bakka biraatiin jiini xiyyoo tanaan hanqaree gurratti oolu jira yoo dhufe isiis hin dhiisu anillee kaakaaniidha wajji jirraa mire obsa Tuga wanti tu namni wal jaalachuun jirti. Jala isiin sodaattee wal baafachuu jaalatee jirti. Ani jaalatee jira. obsaan baa dur jirtiin nu jaalladha gurra muran qaawaa faa jettee oromoo Naam. san waan ta'eef gurbaa kana gaa hojii jira halkanii guyyaa hojii jirra hojii saayiba keeti namni Amma akka goonu. namni hojjechuu waan jira laakiin akkana wal godhurra namni karaa guuteetuma dibjee yoo dhufe hammeenyaan qabdura fakkaata. Duuba maati. Asitti kan lafa yaamtee wal salphisuurra isa kanatti wanti gootee waan kanoo sirreessee yoo jira. Amma inni akkana na lolu dhufe. Inni seesu waan ol kaa'ate. Amma ati rakaa ta'uu dha. Amma tarabbi qabduun beektuute. Awwa akkasiiti. Awwa maa yaadin isaa rabbi asinutti fidini. Ajoollee si dhufee bakka dalaga na deebista. Ana sin taa'u nan dhiisu. Yoo dhufees kaakkeettuun nuun dhufu nuun rabbi nutti fidini ta'e qaayiti. Bara akkumaan akkanas godhee asitti lagu deemtu jechuudha. Dhagee ol godhee ta'an kaawwa namni dhagee baanii wal bira dabarsuu nu moola. Lakki inni ilaala nama duubaan lafaa gara. Nama duubaan lafaa gara. Dubaree bukkana naan jenne amma eega dhuftee isaanii kan biraa galchite. Laati isaaniitti mee duraanis inni dhufu jettee ni aante malee inni dhufa naan jettani. Duuba anas dhufan seena kan bakka biraa baallama qaban see dubbii wal quban qabdu qaayiti. Amma abdumaa kan godhu godhaati. Khalaas takka kaanee jaalan nuti. Tuni ana. Achi bakka dalaga na deebista. Amma gaa mana kayyatti waan si godhu waan qabuuti. Dubaatoo illeette. Lutaaba. Yoo sirriitti dabaluus akkuma malaa gootee wal bira dabalisa. Meekka malaa yoo dhufee sun yoo gare naafis meekka mun jaa'u. Maal gaa yoo as jeesa maal ati bitaa wayii kophaa ta'e wayii si uummate yoo isi taate. Asii jiruudhaan ni baala turee yaana. Hello. Hello. Akkam Najaash? Saatu wal sirba. Fayyaadha. Har'a lakki dalaga irraa hin dhufu warri arabaa hin faatu naan jee. Har'a ana guyyumaa nan dhufeen dalagattare eessa dalagachuu feete? Warra eenyuuti? Manaatti dalagu deemtuu farra ni dhuftaa? Hayyee guyyaa nan dhufu hojii daleeyna. Guyyuma isa wajjin jenna hayyee. Hayyee nagaatti. Alhamdulillah rabbi baasii hafi. Rabbiin na deebite. Aawa. Waan na keessaa kutte. Wanta akkanaati gaa wanti dhufnee keessa rakkoon qabdu taanee ni teessiti ni teessiti. Jabaatti malee gaalli alboo jeen ayyee. Jabaatteetuma beek. Jabaatteetuma. Ayyee garab jaalatti. Amma saniifu
ati gaachuun gaa namni saayibaa tokko beeke kana kana nu bada dabarsa. Aha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Hindu funaan jenne dagarra. Barra hindu jeeta maana ammaan tana dhufe. Hindu funaan jette kana eenyu as fide? Eenyu? Yoo. Ola jal. Ta'a waan ta'a. Obsaati naa hojii jiraachaa. Uuma jiru jira. Awwaan asumaan harkee kunoo gaafadhu asumaan barreesse. Asumaan ergee bika dalagaatii nan finne. Awwaan na fiddee boo hin beeku bar. Na fiduu malee. Awwaan dajjaas keenya maal viidiyoo hojii dalagu jirra yoo bakka dalaguutti siin eege maal rakkoo jira garuu waan kumaas siin ni balleessa. Amriitiyya malee kan fiddaa baate. Amma dhiifama kalaas waan biraan jeeni. Amriitiyya malee kan fiddaa. Amma balleesse. Awwaan illee duraan waan jeebtis ka abdi awwaan hidhataa miti bodhu haaree hundi dubbatte. Awwaan saayibumaan kan jirtu. Saayibumaan kan jirtu ana askara futti bidee ni dha gurbaa kan. Ni ni dha. Ni ni dha askaratti bidee. Ni ni dha askaratti. Askaratti bidee askaratti bidee. Regeeta. Awwaan. Regeeta. Poolisaan itti bidee. Akki jettee regeessee Oromoo. Regeessee. Eeyywaa. Antuuta baarraa ta'u baarraa dabanii. Nama battaala akkanaa hin beeku nama namaa jiraachaa. Obsaan obbolummaa ta'eenyoo arraboota hamba bareedaan waan akkanaatti haa deebi'u. Nama namaa jiraachaa. Ammoo taarraa kana irra dabruuf qabdu. Nama namaa jiraachaa wanta taatu. Taarraa kana Awwaan nama balleesse. Awwaan poolisaan itti bidee poolisaan. poolisas isaanii obsaan antee osoo waan hin jenne. Awwaan oggaa waan akkanaa harkan waan akkanaa harkan diigaan darbaa wanni kana. Ati hoo akkamitti nama gala deemtee kana dhufta? Homjii kana baay'ee fidee. Usamaatu sitaa mi'oo. Boona na Hiigooti. Obattaa kon mataa Aan poolisatti bidee gurbaa nama poolisatti bidee ni dhaa'u gurbaa sanuu. nangartu boy. Gurbaa sanii dhaa'u. Nangartu boy nangartu. Awoo na dhiisa hin beeku. Obattaa kon gataa sinja. Hiiraan gaafanna hiiraan si yakkina kana. Nama poolisaan itti bidee nama kana poolisaan garsiisan isaan lachuu hin gattaani. Hay hottotis. Obboleessa balleete yakka karaa aadaatiin irraa nama walii yakka. Ina dalagarraa baatee deemtee dhufta. Hanga muduraa tokko irratti deemtee jirtan fakkaata. Allah kan deemutti jiru achi jiru obboleessa hojii na fide. Dhaabbo hawana jash. Akka inni mana qabus nama beela beeta. Awoo dhiirtee amantiin qabdu bara. Akka inni mana qabus nama beela. Gaayee hawa dhiiroo faa miti. Isinis bilaash jaalatti malee waa jala dhuftisa. Dhiirtee amantiin qabu bara. Isinis bar jaalatti malee waa jala dhuftu. Asini jaalatte. Ani jaalanne jaalala quban qabu seesira jenna fide. Kaltula laalaaf ni jaalatte janii bilisa qawwa irratti eettee matu beeta beeta. Birkiidhaan qabee haa uleedhaan suwan godheen fitu. Laash yoo keessiidhaatti malee jala kana miila kakaatte maduu ayi. Annama dhalaa alaan deemuun. Annama dhalaa alaan nama jala deemuun hin beeku. Maaliif namni nama kabaju namni saayibaa hojii nyaate. Maal san lafumaan Nama sitti mana dhufanii wanna ta'uu Mana qaban. game obsaan ho'isu. Himachuu qaban malee achiin nama jalaa kudhanii yootaniini mana baasanii Obsaan noqote. mana baasanii. Ajaa'iba. Awoo asimmaan nafatiin warrasi arraa asimmaan nafatiin naaf. Duraaniin jeemin ajaa'iba bilee maaliif ni Anna asimmaan nafatiin asimmaan nafatiin naafiisa. Dhiirummaan inni kanatti achiin fide san niin garsiisan reeyi. Angana si dura lolu jiru sana beete. Asimmaan nafatiin. Gataa kana ajaa'iba. Awoon taa'u nuti ni yaana. Maaliif haala siree kutee. Isaan harka baase malee irraan tana silaa dhiirummaa isaa tarraa achiin deemeef deemsan. Arraa niin agarsiisa isaa. Sakurbaa kun michoota nama maqayyi fide malee waan goone. Niin agarsiisa. Mana kee akkana fidaa ta'u Manni keenyaa bakka tokko baatee si gitaa qaama mana keenyaa. bakka akkana jaan hin jirtu ma bakka. Angarmuu qabdan. Bakka tana hin jirtu dhiisi boo. Aboo isaatu bar silaa si kabaje si kana ergata si kana. Bakka si taatu osoo mana kee taatu bakka na taatu. Roobsaan nuu kadhate. Oduun itti himuuti akkana fidela. Ani duraanuu amala najaahiniin beekamu coota nama haamata meeqa oduun akka dalagaa irraan beeyni. Isa duubaa fuudhee dalagaa irra waayisee as fidi. Najaashii dhufaan beekuni. Akkamitti akkana kalata akkanaa dalaga. Wayii mi'a najaashii hin agartaa. Wallaahi suma dura dubbannee dhuguma qabdaa micoota akkamitti sii duubaa. Fiddaa inni itti ta'uu jira. So bakka obboleettii isaa taatu obboleettii jedhanii mana isaa keessatti akkana akkama Yoo si kana kabaje dura sima kana mana natti ergee akkasittiin siis kabajee beeka. Siis akkasittiin kabajaa isaa beeka. Isaa sun sin kabajin malee anaa miti. Nu kaaseeti ma nu kaase. Hayi. Lala kana ni kana liis. Kalaas ni kana liis. Kalaas yaane nuti natti hawa. Artanii qabatti ati atanii naarna. Wayaan immoo ajaa'iba. An duraanin siimee mila.
Najjaash amala isaatiin beekame mucoo tana duubaa baasuu dhiisi manarraa wabbahutti eenyu dalagaarraa inni waa baasee dhiisi. Qobsaan irraa khalaxa guddaa dalage. Anutti naaree Najjaash dara. Dhageessa. Wanni kanarraa bareedu laake. Maal gurbaan jaalala khalaqa beeka michiyyoo maqaan jaalala yeroo inni qabu. Jaalala bareedu bara. Jaalataatu bakka Ijoollee walirraa qabdi gaati innis deeme michiyyoo mana fideeti waan biraan goone michiyyoo mana hiyyi fide. Mana dalagaarraa bitee amma sittis gadee obboleessinis argee dhiisee kutuun maal faayidaa qaba? Jaarsaa jiraatii dubbatanii fida. Najjaash michiyyoo mataan irra sababa waabsaatti daakee michiyyoo sii qaama sii daakee akka dalagachuu hin dandeenye yoo godhuu baatti nagee. Kunoon eedere michiyyoo ooyisii caccabsee. Ani michiyyoo mataan haamee sodaadhe.